Argaa jirtu inni Yoobsan Abbeeti. Yoobsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Eeyyeegaa kun yeroo darbee barnoota artii kutaa shanaffaa boqonnaa tokkoffaa kutaa tokko kutaa lama waliin ilaalleerra. Immoo boqonnaa lammaffaa barannoo sadaffaa yookiin barannoo boqonnaa lammaffaa kutaa tokkoffaa jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Innis immoo boqonnaa lammaffaan dandeettii kalaqaa kan jedhudha. Artii keessatti dandeettiin kalaqaa maaliif fayyada yookiin eessatti nu fayyada isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Achi keessatti egaa maqaa yookiin moggaasa maqaa sagaloota muuziqaa keessatti haala ittiin kalaqa sana keessatti gahee keenya bahuu dandeenya yookiin immoo ittiin moggaasnee ibsuu dandeenya jechuudha. Og-barruunii fi kanneen biroo barreeffama kaa'aman faayidaa qaban keessaa muuziqaan barreeffamaan ibsuu qo'achuuf ta'e barnoota dheeraa ol kaa'anii dhalootaaf dabarsuun akka danda'amu muuziqaa keessatti ni beeksifama jechuudha. Innis immoo karaalee addunyaa keessatti yookiin immoo lakkoofsota torbaan ibsamuu danda'u jechuudha. Isaanis immoo muuziqaa addaan baasanii beekuun qubeewwan muuziqaa kunneen maqaa sagalootaa nootaalee muuziqaa moggaasuu kan gargaaraniif akka addunyaatti immoo lakkoofsa torba yoo ta'anidha jechuudha. Isaanis immoo caa, daa, faa, gaa, aa fi baa jedhamuun beekamu jechuudha. Nootawwan muuziqaa qubeewwan muuziqaatiin moggaafaman immoo gabatee muuziqaa irratti maaltu tarreeffamu jechuudha. Gabatee muuziqaa sararoota wal tarree fi dalgee ta'an 5 fi bakkeewwan duwwaa 4 kan qabu ta'uusaa kutaa gadi keessatti yookiin immoo kan darbee keessatti ilaalmeera jechuudha. Tokkoon tokkoon sararaa fi bakka duwwaan qubee garaagaraa kun immoo caadhaa hanga eessaattidha baadhaa jechuudha. Iddoo noota ba'anii bu'uun barreeffamanii bakka bu'u jechuudha. Sararootawwan immoo bakkeewwan duwwaa gabatee muuziqaa asiin gadi irratti yeroo ibsamu kun haala kanaatiin jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 jedhamaniitu tokko gidduu galuutiin kan isaan ibsaman qubee kanaan jechuudha. Isaanii gaafa ibsinu nootaalee muuziqaa kana keessatti wantoota barbaachisan 4 keessattidha jechuudha. Bakka barbaachisan keessatti inni tokkoffaa killee jechuudha. Mallattooleen killee fi nootaa muuziqaa qubeetiin moggaafamee sagalee furdaa giddu galeessaa fi qal'aa kan ittiin addaan baasan ta'ee yeroo baay'ee seenaa istaafii irratti kan barraa'u ta'uu kan dura baratan keessatti dabaltaanis immoo sararaa fi bakka duwwaa istaafii irratti iddoo kamitti sagaloonni muuziqaa akka barreeffamu yookiin kaa'amu kan murteessan hiika kan kennanidha jechuudha. Gabatee muuziqaa irrattis immoo killee fi muuziqaatiin ala iddoo murtaa'aa sagaleen itti qallatuu fi furdatu murteessuu hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu killee fi muuziqaa istaafii irratti immoo yeroo mara jalqaba irratti maal ta'u barreeffamu sagalee uumamu addaan baasuuf faayidaa guddaa kenna jechuudha. Sadarkaa kutaa kanatti immoo akaakuu kileefota jiran keessaa G yookiin immoo tireebil fi if yookiin beezi kileefii irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Kileefiin maalii kan jedhuu fi akkasuma immoo akaakuuwwan kileefii beekamoo ta'an gabatee muuziqaa irratti immoo kileefii kaasee argisiisii warreen jedhaman keessatti bunootii warreen kana keessatti egaa G yookiin tireebil kileefii tireebil kileefiin mallattoolee muuziqaa keessaa tokko kan ta'ee fi jalqaba gabatee muuziqaa irraa kaa'amu sagalee qallaaf giddu galeessi kan ittiin addaan baafamu G tireebil yookiin kileefii jedhama jechuudha. Moggaasa sagaloota muuziqaa G tireebil kileefii irratti immoo tireebil kileefiin yeroo baay'ee G kileefii jedhamuun beekama jechuudha. Sababni isaa immoo istaafii irratti yeroo barreeffamu sarara sagalee gaa irratti barreeffametti yookiin jalaa gara oliitti yeroo dubbifamu sarara lammaffaa irratti maramee waan barreeffamuufidha jechuudha. Sararoota tireebil kileefii 5 irratti jalaa gara oliitti maqaan nootatu yeroo barreeffamu gaa, baa, daa, faa sammuutti qabachuuf garuu every good boy dance faayinii fi iddoo duwwaan tireebil kileefii jalaa gara oliitti yeroo lakkaa'amu immoo faa, caa, jedhama jechuudha. Inni immoo sammuutti qabachuuf garuu isa afaan Ingiliffaan maal jedha? Face jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Inni gubbaatti every good boy dance fine isa jedhu ta'eetu jalaa gara oliitti yeroo dubbifamuu fi gararraadha gara gadiitti yeroo dubbifamu garaagarummaa akkasii qabaata jechuudha. Kanaaf faadha yeroo kaan immoo Ingiliffa isaatiin face isa jedhu ta'eetu dubbifamaa jechuudha. Innis immoo kunooti faa guddaa faa, laa,
caa fi doo, mii isa jedhuuni dubbisuu dandeenya. Kanneen sarara shan irratti argaman immoo mii, gaa, sool, baasii, daaree, faa isa jedhu kanatti kan hin dubbifamu jechuudha. Moggaafamaa maqaa G-treebilii yookiin kileefii gabatee muuziqaa irratti bakka duwwaa fi sarara irratti bifa isaanii gadiitiin ta'an immoo kunoota jechuudha. Mii, faa, gaa, sool, haalaa, baasii, caadoo, daaree, mii fi faa isa jedhuuni haala kanaatiin bakka duwwaa isaanii keessatti dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin gabateewwan isaanii keessatti yeroo barreeffamus bifa kanaatiin jechuudha. Inni kan biraan beez kileefii, F kileefii isa jedhamu jechuudha. Moggaafama maqaa beez kileefii xiinxaluun daree keessatti ibsa godhiidha. Beez kileefiin mallattoolee muuziqaa keessaa tokko ta'ee sagalee furdaa gabatee muuziqaa irratti barreessine akka dubbisnu nu gargaaru keessaa tokkodha jechuudha. Innis immoo beez kileefiin istaafii yookiin gabatee muuziqaa irratti yeroo barreeffamu sarara arfaffaa irratti gadi maramee barraa'a jechuudha. Sararri arfaffaan immoo faa jedhamee waan moggaafameef F kileefii jedhameetu waamamaa jechuudha. Moggaafamaa nootaalee beez kileefii keessatti moggaasni maqaa sagaloota muuziqaa beez kileefii irratti bakka duwwaa arfanii fi sarara shan irratti haala asiin gadiitiin moggaafame argaa jechuudha. Bakka duwwaa irratti yeroo inni kunooti gajjallaadhaa kaanii OAL keenyadhaa kaanii jechuudha. Deebi'ee kun adda lammaffaarra gara sadaffaa arfaffaarra galee akkaataan itti dubbifamudha. Sararoota shan irrattis kunoo gaadhaa keetu aga aalaatti kan inni deemu asii ol yeroo deemudha jechuudha. Haala kanaatiin sagaleewwan beez kileef jedhamuun barreeffamaa jechuudha. Sararaa fi bakka duwwaa irratti wal faana yoo barreeffamu immoo kunootee jechuudha. Kontiinasilii walitti fufinsaan kan inni barraa'udha jechuudha. Gabatee muuziqaa guddicha keessattis gabatee muuziqaa yookiin giraand istaafii indoomina gabateewwanii muuziqaa lamaa kileefiiwwan lamatti gabatee muuziqaa lamaan kun immoo tireebil kileefii fi beez kileefii walitti hidhaa jechuudha. Tireebil kileefiin karaa gubbaarraa keessaa yoo barraa'u beez kileefiin immoo karaa jalaan barraa'eetu jidduu galeessa immoo istaafota lama jidduutti wal qixa tajaajila jechuudha. Sagalee furdaaf qal'aa wal duukaa harka lamaan piyaanoo irratti taphachuuf yookaan immoo muuziqaa akaakuu adda addaa iddoo tokkotti qindeessuuf kan nu gargaaru keessatti isa ramadamudha jechuudha. Kunooti inni gabatee guddicha kan nuti jennu yookiin piyaanoodhaan rukuttaa sagalee nootaa waliin kan inni galu jechuudha. Nootaalee muuziqaa yeroo gabatee muuziqaa gidduucha irratti barreeffaman immoo haala kanaatiin barraa'u jira. Caadhaa kaasneetu haga deebisnee gidduu keenya yookiin caadoo gidduu galeessaa keenyatti kan inni yeroo piyaanoo wajjin nootaalee rukutaa deemnu kan inni nuuf galu kana fakkaataa jechuudha. Inni kan biraan kolaajii fi maxxansa bilookiiti. Kolaajii fi maxxansa bilookii keessattis hojii kolaajii kan jedhu keessatti kolaajiin jecha Faransaay irraa kan dhufe yoo ta'e hiikni isaas waraqaa mummurame waan tokkotti qabsiifame yookiin maxxanfame jechuudha. Kolaajiin tooftaa hojiin og-artiitiin hojjetamu keessaa tokko ta'ee artistoota beekamootiin jaarraa tokko dura tooftaa hojii eegaleedha jechuudha. Yeroo sanattis artistoonni tooftaa hojii koolaajii eegalan hojii diba halluu fi suuraa yookiin barreeffama barruulee garaagaraa walitti qindeessuun hojjechuu eegalanii kanumaan koolaajiin fudhatamaa fi jaalatamummaa guddaa kan argatedha. Tooftaa hojiin og-artiitiin hojjetamu keessaas immoo tokko ta'uun artistoota hedduun hojjetamuu eegalee jechuudha. Hanga ammaattis hojiirra kan hin ooledha. Bifa kanaatiin yookiin immoo bifa habaaboodhaan kan fakkeeffame yookiin fakkii koolaajii misira irraa hojjetamee argisiisu jechuudha. Habaaboo fakkaata garuu maalirraa hojjetame misira duudaa fi misira qollerraa baheen kan inni hojjetameen kan inni beekamu koolaajii fakkeenya isaati jechuudha. Hojii koolaajii fi wantoota barbaachisanidha. Wantoota qabsiifaman keessaa kanneen akka waraqaa, barruulee, suuraawwan, biyyee, huccuu, rifeensa, marga, baala allaattiiwwanii, sanyii midhaanii, sanyii biqiltootaa kanneen kana fakkaatan haala barbaachisummaa isaaniitiin qopheessuudhaan jechuudha. Wantoota kanas immoo halluu dibuun bifa waan hojjetamu sana wajjin wal fakkaatutti gumaachuudhaaf kan inni gargaaru koolaajii jedhama jechuudha. Wantoota ittiin qabsiifamudha. Wantoonni ittiin qabsiifamu tajaajila akka kollaa, yookiin immoo dibaa kan kopheen ittiin dibamuu fi qabsiifamu, haphee biqilootaa yookiin adaamii, laaftoo, harbuu, biqiltuu, gaattiraa fi kan kana fakkaatan wantoota ittiin koolaajiin kun bifa halluu sana dibnee ittiin bareechuu dandeenyu nuu qabachuu danda'u nuu qabataa jechuudha. Wantoota irratti qabsiifamudha. Isaan immoo kanneen akka waraqaa yabbuu, kaartoonii, komborsaatoo, mukaa,
baattii fi kan kana fakkaatan irratti maxxansuutiin kan nu gargaarudha. Akkaataa hojii kollaajiidha. Akkaataan hojii kollaajii ogummaa kollaajii hojjechuuf duraan dursinee fakkii yookiin saaxaxa waan hojjetamu sana waan irratti hojjetamu kan akka muka battee waraqaa yabbuu fi kan kana fakkaatan irratti wixinee isaa wixineessuun kan nuti hojjennudha. Waan ittiin qabsiifamu maxxanfamuuf qopheessuu wixinee waan hojjetamu sana bakka barbaachisaa ta'e haala of eeggannoo qabuun kollaa yookiin haphee dibuu waan qabsiifamu qophaa'e kan akka waraqaa rifeensa baallee fi kan kana fakkaatan barbaachisoo ta'etti akkuma haala bifa wal fakkaatuun itti dibuu hamma haala gariin goggogutti utuu hin sochoosiin akka turu taasisuun kanneen kun immoo wantoota irratti nu gargaaran keessaa isa tokkodha jechuudha. Warreen kun warreen barbaachisoo warreen murteessoo ta'anidha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin kan nu gargaaruuf nu tajaajiludha. Yoo obsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Barannoo lammaffaasaa maxxansa kan jedhu qabu yeroo biraa waliin ilaalutaa galatooma ulfaadha.